Faayiduun kala sergana ni dua radani margine tara. Amma nuyi gochaa jirru ofiin boontu laal nuyi gochaa jirru dhugaan ishee aba'u jechaa jirraan ta'e gaafa dhugaan ishee bahe dhugaan dhugaa maaliif baasna ofiif of darbite dhugaa maaliif baasna ofiif of darbite akkas hin jedhin no akkas hin jedhamu isiro bale ani fedhu mana kottanan dualam qofa fa sagaleta sinde mashida sagaleta mana keessa mana daate acha kun andualam kobaatti wanti sagalee ta'amuuf hin jiru. Ani andualam maafinta ala kifi kumana ki wante fan andualam maafinta mana nama dhaqee nan taaf hin jenne ani jiraarra du'aan ekiraan maal farra sa ekira amma isa ergaan suura isaa qofa gorachuun ergaan isaa maalidha? Ergaan isaa warra wanti jedhan warra isi jiran dhaqanii du'aa ishee akkaasan isaan warri du'aa jaalatan butoonni jechuudha ofumaa nyaatanii ofumaa ishee jedhan. Nuyi lachuu jaalannaa miti akkasii miti lachuu jaalannu suura isaaniif kan waliin kaasan godhannaa jechaadhaan akkasii akka yaada kiyyaatitti. Nanti dhuguma bahee mucaan kun. Aganni ba'ee mana isaa galee bakka isaatti deebi'utti ani suma bittaan godhadhaa. Deema mana keessa banadhaa godhadhaa mishiidhaas. Amma ati xiiqii keessa seenteeti malee sirrii miti waan ati jettu kun ishii isa qofaafan ta'a jechuun kun sirrii miti inni lubbuudhaan jira inni hin falmata mirga isaa seegalee xabaqaa qabatee ta'a. Sagaleen kee fagoo jira. Yeroo tokko naftanya wajjiniin gadi darbatee hin dhugaa sisaa maaloo godhaa inni jechaa jiru miti silasee handuu king of king. Ishiin maalu ka jalaa cabsinee jirra rukutamteerti warri akkasii sun rukutamteerti. Roobala yeroo tokko hiree nuu kennaame. Ani talas mana kiyyatti andualam qofa warri suura andualam qabdan ol baafadhaa warri hin qabne narraa gadi bu'a suura kana warri qabdan. Ofiin boontu. Oye gaandotte. Baga nagaannoo eddanii ani immoo yaada tokkoon qabaa yaada isin lamaan araara isin lamaan araara challis woomoo lolle araara hin jirin maal ta'e namni jechuun yaada akka yaada mataa keetii dabarsi bakka bu'ini bakka ishiin bu'ini yaada mataa keetii dabarfadhate. Taanuma beektaa roobale waan biraa miti waan addaa miti. Angkani jechuu barbaada isin lachuu gaaruma jara haqa ishiis barbaada haqa mucaa kanaas barbaadaa jirtu. Ishiin illee waan akkas gootee fi akkana jettee jirti. Atillee yaada keetti kan biraatti jechaa jirtu walqixa akka yoo ishiin biraa hafte akka waan loogii hojjetamee namni ilaalaa jechuu barbaadu. Ati hammeenyaaf miti ishiin illee immoo hammeenyaaf hin jenne. Garuu sagantaa waan kana gooteef qabdi. Kana waan ta'eef waan gargar isin baasin jiru jechuu barbaadeni roobale xiqqoo akka malee ilaalladhaan jechuu barbaade. Anyways, ani haqni intalaa ba'u jedhee nama dhiibbaa gochaa ture. Haqni intalaa yoo ba'e haqni warra watame dhaga'uu dandeenya gara keessatti san hin dubbannu osoo seerri waan tokko hin dubbatini hin dubbannu garuu dhugaa baasii jenneetoo mootummaa irratti illee dhiibbaa gochaa ta'u. Gara tokko dhugaa baasu dhugaa jettanii eenyu harkaa dhugaa sinii baasa. Seerri qabate. Ani siyaasa sadaluu barbaadu dhugaa baasee dhiisee dhugaa naa caalu. Dhugaa naa caalutu hin baane dhugaa dubartii baastu. Ani siyaasa keessa hin jiru nama siyaasa ta'e nama waan ummata waan ta'eef ani kan jiruuf sagalee ta'a malee kan du'e jira kalas erga du'e araddaan hin margineetti ranarree. Jiraasititti hin beeku hundu amma kun siyaasatti hin daldalata kun gandummaatti hin daldalata kun amantaatti hin daldalata ani
keessa jiru ani firii Andu'aalam Gosaa bas ሌላ ጣጣ አልችልበትም kan firii godhu beeyi qorannoo seeratti me yaadanaaf kenna haandi narraa gadi bu'aayyuu narraa gadi bu'aa hundi keechana narraa gadi bu'aa hundi keechana fedhi keechana narraa gadi bu'aa maali doodu hundi keechana siyaasa keessan jiru siyaasa keessa eenyutu seeni jedhe siyaasa keessa ofiin boontu nama siyaasa ofii naggadatu deemu dhageeffatanii akka agartu dubbatu sirrii irraa so gurguratina roobale atillee dhuftee siyaasa gurguratin bu'aa narraa gadi namni tokko suura ol baafadhaa suura ol hin baafanne taanaan narraa gadi bu'aa adaraa seera ammana kotti Andu'aalam qofa sagalee ta'a sirboota isaa albaama isaa guutuu banadheen asirra sagalee ta'aafii ol narraa gadi bu'aa suura ol baafadhaa warri suura ol hin baafanne narraa gadi bu'aa aasaa biraan adeesa ani butaadha moo kanani du'aata walii gatoo butaatu guyyaa kosirraa fi kana waala diibudha ofiin boontu bar amma namni mana kee jiru akkuma sidee garutti ta'e like dhugaa Andu'aalam barbaadaati dursite achi booda akka waan biraa gaafatu barbaadu akkasimi yaa mucattiin ufiif ajjeeste jechuu sana afaan keessa warra qabatu isaan illee walumaan sobaa jiraniiyu that's fact dhugaadha yeah amma warri suura isaa qabdan suura kana warri qabdan gasti wal fakkeechuu warri suura maal godhan profaayilii godhanna video ke bante background ke tira godhatta gas irraa gadi buute profile makeetti tira sii jiru dashi kakananii bira godhuun hin ta'u kunola akkasimi ayonim ene yamatta ofitan yerase yebete takka anshi aljono meno chigiridu kuno qala sitargisisa fakkii sibira jiratan video amma sibira ratan video olbas koy bakka wala yesen jira gambe yesi guys, dente voy a hacerte. Esa ruku devi ni jarichi. Man chate ruku te ni dete. Bar koi sabon tu barbade na gadi bute nam barbade amma si. Sabon tu dalaga dapat di sini. Silki share ka pure jab sani. Gua kayo anda malik dapat. Baka birri lahat mana kira kesa gadi syariat birri kabdu edde wan kafalete jiratun mana kira wan kafalete jiratun kabdu birri akka goto biftu mesha sani fudi fitoy wan manicha kesa kaban fudi fitoy kara kesa na dubbisi kata sitidioda kata burayu moda kata mo kata gurnano birri kuran bican kafale de ani sabon tu duga rabbi kara de miti rechul malif bakar bade de mi godif nan indene duga waga yo ani sabon tu duga rabbi ani daratu salalet ishin nalatu lagat gine nama tahu ki ya bican nati dagami wani kete nan goda fadi bican gala sabba wani biftu ko wato ko sitima nama gara lak koi naraggefa doro tokko nama gafa gargaarsa barbaachisu iddoo dhalootatii fi iddoo jinni jaanka amantaa iddoo dhaloota maqaa ina nabira ofiddan nabira fidde taanan nama namummaa isaatiin natti fidi malee amantaa isaa maqaa natti nani iddoo dhaloota jinni jaanka nama bakka kalaas oromoodhaan nama gargaaramuu qabu hin gargaara waan dandeenyuun amma fagan aga akkaawuntiin banamee fi beellamni qabamee fi soddomni aga warra okay yeroo tokko me akkana gona yeroo tokko me na daga natti ni hinaate an hojii qaba ila biftu ko sitima amma ati jaartii barbaaditi kattaatti degeechi namatti naa kennita sin erga lakkoofsa namatti naa kennitu
tole erga isaan namatti kennite booda akkaawuntiin qabu moo hin qabane ati viidiyoo gabaabduu maal uummata oromootirraa barbaadu viidiyoo gabaabduu waraabe jechuun jira miti waan garaa nama rifachiisee ruurri isa jiran tokko jira miti naan buraayyutti mana kiraa iddoo rakasaa barbaadamee fi asitti hima karaa keessatiin tole mana kasalarree ta'uu shunkurtirree gurgurachuu gadi buute shunkurtirree gurgurachuu kasalarree gurgurachuu ta'uu hojii wayii humneetiin hojjetatani tole. Anis bakka shagaxii mana kiraarraa kaffallee shagaxuma goonaa fi isa sana teejee gurgurachuun dadhabdu maaliif sammuu ishiitti hin deebiti. Sigalee sana booda namni tokko immoo namni sirriitti warri amantaa ortodoksii immoo sirriitti intina fudhatanii deemtanii chaarsii geessitu sana booda ofitti miidhagsitti jira amantaa fi dhaloota bakka natti hin dhayin. Akkas jechuun yaadni laa chaarjii yoo deemte kana olumoo sirriitti jajjabaatti kaa. Hayyeessa sanachitti taasiftaati. Amma barbaaditi iddoo nani geessi jedhee namatti kennite nyaata nyaachisanii dhugaatii obaasanii waan isaan barbaachisu har'aafaa guutanii fi achi booda akkaawuntii mataa isaaniitiin atis isaan wajjin taate manni kiraa barbaadamee fi mana kireeffannee fi iddoo rakasaa 1,200 iddoo kireeffamu naannoo sitti hima. Achi booda bitii 20 30 ta'u walitti qabnee fi hojii naabanamuuf manni kiraan ji'a jaarraa kafalamee tole. Akkasa yaadeen lammata immoo iddoo dhalootatii fi lammata immoo jechuudha biiftuu lammata immoo iddoo dhalootatii fi amantaa maqaan hin tole. Kana kan wal nu nyaachisaa jiru nama namummaa isaaniitti gargaaramuu qabu. Afaan nafxanyaan dubbate malee afaan Oromoo dubbatu taanaan haadha dhiisitee dargaggeessa waggaa 18 maan taane ni gargaara tole. Eshi sabboontu tiyaa gaara sabboontu baay'ee si kabaja haadhoti yaatu kana narraa fuudhu keetitti dhugaa cinqiin lapheen afaan addaati ammoo gara ishiin jirtu dhabeeka laa silkii harkaa fuudhanii cabsanii qaxaqqaxanii ta'an ishaayanninna kiroo dhugaa rabbi laaqawsabe barbaadan jira garuu argachaa hin jiru gara ishiin itti deemte eessa akka ishii geessan bakka ishiin natti hin beeku. Ani ganama laali suuqiidhaa hin galassoo argee jennaan birrii 50 kenneefisan. Ittiin buna bitaddoodheen ani mana qabdisee akka ishee mana dhabdeen beeku yoo xiqqoo ture kasalaan qabsiisaa jira laala harka kee cileedha yoo xiqqoo ture gadi ba'u inni jiiti maal taate laata dhiyoon gabba'u mana kiyya mana narraa fudhatanii achi booda meeshaa kiyyatti cufatanii deemanii meeshaa kiyyarraa kennuu dandeette itti sana booda bakka nama raaciin qabu silkii bane si bira dhufuu bichaadha. Haasaa ammasitti. Tasaa warri kun daama wayiiti finjuusii takka hojjadhee dhufa. Nama jiru kan hundaa sheerii godhi fokkee? Yaa akkas. Sama